Jaappaan keessatti daa'imman waggaa jalqabaa akka mana barumsaa seenanii waa'ee aabaa caayin baratan. Waggaa tokko guutuu barsiisaan dhaabbatee afaaniin naamusa safuu fi qulqullina barsiisu. Waggaa itti aanu immoo kutaa tokko jamee aabaa caan eegalama. Kutaa tokko kaasee hanga afuritti tokkoffaa baate lammaffaa baate jaamee sadarkaan hin kennamuu fi isin hundinuu ciccimoo jaamee hanga kutaa afurii deemu. Akka isaan amananitti fakkeenyaaf barattoota 50 keessaa inni 50ffaa baate jaamuun gitaantummaa yookaan immoo miira nama biraatiin caalamuutu itti dhagahama. Kanaafuu abdii kutachuutu itti dhagahama jedhanii amanu. Jaappaanonni garmalee qulqullinatti waan xiyyeeffataniif qulqulleessituu qaxaruun isaan biratti akka safuu guddaatti ilaalama. Abbaa qabeenyaas ta'ee aangoo barbaades haa qabaatu biiroo isaa ofii isaatiif qulqulleeffata. Akkasumas daa'immanis ganama mana barumsaa dhaqanii yeroo taraa isaaniitti kan hiyyeessaaf kan abbaa qabeenyaatis hundi isaaniitu jilbiibbatanii mana barumsaa qulqulleessu. Yeroo baay'ee daa'imman iskool baasiin fayyadaman. Iskool baasiin daa'immaniif michoota hin qabu jechuudhaan amanu. Manneen barumsaa iddoo hundatti ijaaramee waan jiruuf fayyaa isaaniitiifis jaamee yeroo baay'ee daa'imman lukaan deemu. Seenaa hedduu yeroo dubbisu akka harkatti Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaanonni hojii tokko qulqullinaan hojjechuudhaaf garmalee itti dhimmamu. Keessattuu dargaggoonni manneen barumsaa olaanoo kan akka yuunivarsiitii fi kutaa 12tti xumura waggaa irratti qabxiin mana barumsaa garmalee gataanaa yoo ta'e ofitti aaruurraa kan ga'e hanga lubbuu isaanii balleessuutti tarkaanfii ofirratti fudhatu. Kanaaf daa'immanis akka gitaantummaan ittiin dhaga'amne kutaa tokko hanga afuritti ati hin geenye jechuudhaan isin hundinuu cimoo jedhanii dabarsuudhaan beekamu. Uniformiin mana barumsaa borsaa fi kophees biraandii bitachuun hin jiru. Maaliifuu fakkeenyaaf uniformii yoo tokko ta'e daa'imman abbaa qabeenyaa ta'an daa'imman maatiin isaanii qabeenya qaban borsaaf kophee garmalee biraandii ta'e bituudhaan yeroo fayyadaman daa'imman warri isaanii hiyyeessa ta'an irratti miira gitaantummaatu dhaga'ama jedhanii amanu. Daa'imni tokko yeroo daandii qaxxaamuru konkolaachisaa konkolaataa isarraa dhaabee saniif kabaja kennuudhaaf jecha harka isaa lamaan waliin tuqee samitti ol qabaatee deema. Kunis dabarsuu gaheetiif galatoomii jechuudhaafi. Akka aadaa isaaniitti daa'immanis ta'e namni guddaan nama tokko beekus ta'e kan hin beekne yeroo daandii irratti afaan dhufee ijji isaanii lamaan wal argine tara mallattoo nageenya argisiiseeti bira darbuu qaba. Egeree biyya tokko jijjiiruuf daa'imman irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Kanaanis addunyaarra biyyoottan tartaa duroo irratti argaman keessaa Jaappaan isii takka turte. Jaappaanonni nageenya irratti garmalee xiyyeeffatu. Sababni isaas biyya Jaappaan magaalaa Hirooshiimaa keessatti jiraattonni baay'ee waraana addunyaa lammaffaa irratti daqiiqaa lama keessatti uummata baay'een yeroo takkatti dhume. Utuu nageenya jiraate kun hin uumamu jechuudhaan akka fakkeenyaatti lola yeroo san ture siif kaasu. Ammas taanaan magaalaa Hirooshiimaa yeroo seentu barreeffama garaagaraa nageenya kan jedhu argatta. Hirooshiimaan magaalaa nageenya dhabaaf namni tokko utuu keessatti hin hafin guutuma guutuutti barbadoofte. Dhuguma nageenyi hunda caalaa xumureen jira. Viidiyoo guutuu daawwadhaa achumaanuu chaayinaalii kiyya sabiskiraayib godhuuf viidiyoo yoo isinitti laayik godhu yaada qabannaan komentii barreessuun dagatinaa horaa bulaa.